Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Kallattii gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Saawud Arabiyaan lammiilee Itoophiyaa irratti murtee du'aa murteessite irratti raawwataa kan jirtuu fi kan itti fufte akka ta'e odeeffannoon gamasirraa bahe ibsee jira. Tibbana guyyaa muraasa keessatti lammiilee Itoophiyaa 9 irratti murtee du'aa raawwachuun dhagahamee jira. Dabalata isaa qabna. Mata duree kufaatii Abiy Ahmad booda jedhu irratti hayyoota fi bakka bu'oonni paartilee siyaasa Oromoo mariin gaggeessan mootummaa Itoophiyaatti gaafii ta'ee jira. Muddamsuu hamas irratti uumee jira. Akkasumas muddamsuu kanarraa kan ka'e har'a koree giddugaleessa walgahii hatantamaa waamuun dhagahamee jira. Dabalata odeeffannoo kana bal'inaan qabannee jirra. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiise kan jedhe yoo ta'u odeeffannoo dabalataa akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Guutuu oduu kanneen wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti murtiin du'aa irratti murtaa'e murtichi irratti raawwatamaa jiraachuun himamee jira. Yookaan immoo murtichi irratti raawwatamuu itti fufee jira jedhamee jira. Tibbana guyyaa muraasa qofa keessatti lammiileen Itoophiyaa 9 murtiin kan irratti raawwatame akka ta'es beekamee jira. Guyyoota muraasa dura adoolessa 27 bara 2025 lammiilee Itoophiyaa 3 irratti murtiin du'aa kan raawwatame yoo ta'u guyyaa kaleessa akkasumas guyyaa har'aa jechuun hagayya 1 fi hagayya 2 2025 namoonni 3 murtiin irratti raawwatamee jira. Walumaa galatti lammiileen Itoophiyaa 47 ta'an murtiin du'aa itti murtaa'e waggootaaf Saawud Arabiyaa Naajiraa mana hidhaa Sijinaal Ammi jedhamu keessatti hiree ofii eeggataa kan turan yoo ta'u murteenis dabareen irratti raawwatamaa kan jiru akka ta'e beekamee jira. Haaluma kanaan lammiilee Itoophiyaa 47 keessaa hanga har'aatti lammiilee 27 irratti murtichi kan raawwatame yoo ta'u lammiileen kunneenii fi maatiin isaanii yeroo dheeraa mootummaan Itoophiyaa akkasumas dhaabbileen mirga namoomaa mootummaa Saawudii irratti dhiibbaa godhuudhaan murtee du'aa kana akka irra laaffisan gaafataa kan turan yoo ta'ellee akkasumas hawaasni bal'aan sagalee akka ta'uuf gaafataa turanis murtichi irratti raawwatu itti fufee jira. Murteen kun lammiilee Itoophiyaa kanarratti haa raawwatamu malee lammii keenyaa murtee wal fakkaatan irratti murtaa'e tokko mootummaan biyyattii dura dhaabbatuudhaan lubbuun isaa akka baraaru murteen irraa akka ka'u taasifamee ture. Haala kanaan lammiilee Itoophiyaa kanneeniifis mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa osoo ka taasisu taate murteen kun irraa ka'uu kan danda'u akka ta'e hedduun dubbataa jiru. Kun akkuma jirutti ta'e lammiilee Itoophiyaa amma lubbuun jiraniif mootummaan Itoophiyaa dirmannaa barbaachisaa ta'e taasisuudhaan lubbuu isaanii murtee kana jalaa akka baraaru hedduun gaafatanii jiru. Lammiileen murteen kun irratti murtaa'e hanga ammaa lubbuun jiran mootummaa Itoophiyaatiif waamicha taasisanii jiru akkasumas hawaasni bal'aan sagalee akka ta'uuf gaafatanii jiru. Isiniin geennee jirra sagalee ta'aaf. Oduun itti aanu mootummaan bilxiginnaa koree giddugaleessaa walgahii hatantamaa waamee jira. Walgahii hatantamaa kanas kan waame muddamsuu hamaa jala galuu irraa kan ka'e akka ta'es odeeffannoon keessoo isaaniitti baatee ibsitee jirti. Qabxiin ijoon muddamsuu isaanillee wanti Jawaar jedhe maalirraa madde kan jedhu irraa akka ka'es dhagahamee jira. Walumaa galatti mariin marsaa tokkoffaatii fi marsaan lammaffaa hayyoota fi bakka bu'oota dhaabbilee siyaasa Oromoo qaamolee garaagaraa kan baarakse akka ta'e beekamee jira. Tokkoffaa mootummaa bilxiginnaa baaraksuun muddamsuu fi sodaa hamaa jala kan galche akka ta'e dhagahamee jira. Lammaffaa garee dhaaba qabsoo bilisummaa Oromoo dahoo godhatuun shiraa fi daba garaagaraa qabsoo Oromoo irratti raawwachaa turuun qabsoo Oromoo quucersaa turan. Qabsoo bilisummaa Oromoo quucersuun laamsheessuun gabrummaan akka uummata Oromoo irratti umrii dheereffatu taasisaa turan yoo ta'an tibbana marii marsaa tokkoffaa fi marsaa lammaffaa hayyoota fi akkasumas bakka bu'oonni paartilee siyaasa Oromoo gaggeessanii fi tokkummaa isaan uuman dura dhaabbachuuf yaadaa jiru. Yaaduu qofa osoo hin taane kan morman ta'uun ibsa baasanii jiru. Ibsi isaan baasanis sochiin maqaa ABO'tiin biyya ambaa keessatti
deemaa jiru dhaabbicha bakka hin bu'u jedhu. Akkasumas itti dabaluun tibba kana maqaa koree gamtaa miseensota ABO Awurooppaa fi akkasumas UK gamtaa miseensota ABO kaaba Ameerikaa fi maal jedhuudhaan namoonni 15 yookaan 20 hin caalle ibsi isaan baasan dhaabbicha bakka hin bu'u jechuudhaan qaanfii tokko malee tokkummaa hayyoonni Oromoo fi bakka bu'oonni dhaabbilee siyaasa Oromoo uuman dura dhaabbatuuf yaalanii jiru. Kuni waan baay'ee nama qaanessu kan jedhame yoo ta'u dhimmichi gaggeeffamaa ture dhimma Oromooti. Oromoon immoo maal keessa akka jiru argaa jiru. Dhimma kanarratti deeggarsa kennuu osoo qaban faallaa dhaabbatuun kan hin eeggamne akka ta'eef ilaalcha kana irraa deebi'uudhaan furmaata rakkoo Oromootii fi Oromoo wajjin tokkoomuudhaan socho'uu akka qabanis qaamoleen garaagaraa yaada kennanii jiru. Marii marsaa tokkoffaatii fi marsaa lammaffaa hayyoota fi bakka bu'oonni paartilee siyaasa Oromoo gaggeessan kanaan yaaddoo hamaa keessa kan galee fi mariin kun yaaddoo hamaa kan itti ta'e inni biraa mootummaa biltiginnaa yoo ta'u mootummaan biltiginnaa sareewwaa malee hin duttu jechuudhaan marii mata duree kufaatii Abiyyi booda jechuun hayyoota fi akkasumas bakka bu'oonni dhaabbilee siyaasa Oromoo jalqaban kana gamaaggamuuf dirqamee jira. Mata duree marii kana duuba wanti tokko akka jiru shakkanii jiru. Shakkii isaaniitiinis hojiin nu fonqolchuuf dhoksaa fi lafa jala nurratti hojjetamaa jiru. Akka jiru akeeka jechuudhaan har'a koree giddu galeessa paartii biltiginnaa walgahii hatantamaa waamanii jiru. Ajandaa marii kanaati kan jedhames akka odeeffannoon yookaan iccitiin keessoo isaaniitii baate ibsituuti tokkoffaa kufaatii Abiyyi booda jechuudhaan mariin hayyoonni Oromoo gaggeessan maal irraa madde yookaan maal irraa ka'e duuba isaa maaltu jira kan jedhu akka ta'e. Lammaffaa lolli naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akka nu yaadne osoo hin taane to'annoo keenyan ala ta'ee jira. Kuni maaliif kanaan wal qabatee UN fi dhaabbanni Fannoo Diimaa ibsa baasaniin Oromiyaa keessatti lola naannoo Oromiyaa keessatti deemuu wal qabatee wanti deemaa jiru baay'ee suukaneessadha jechuudhaan ibsa isaanii baasanii jiru. Kunis isaan rifachiisee jira. Sadaffaa dinagdeen biyyatti dadhabee jira. Akka barbaadametti deemaa hin jiru. Al ergiin hir'atee jira. Furmaanni isaa maali? Maal godhuu qabna kan jedhu akka ta'e. Afraffaa haala nageenya kaaba biyyattiitiin wal qabate lolli ka'uu danda'a. Lolli kaabaa kun immoo ka'e rakkoo hamaa keessa seenna. Giddugala Oromiyaatii fi naannoo Amaaraatti lolli deemaa jiru qaawwa argatu nu dhabamsiisuu danda'a jechuudhaan yaaddoo keessa kan galan akka ta'ee fi kanneen irratti mari'atuuf kan deeman akka ta'e beekamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromollee lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa wajjin gaggeessaa jiru kana irratti miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo akka argate beeksisee jira. Adoolessa 30/2025 guyyaa tokko dura jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Arsii baha Aanaa Zuwaay ganda Burqaa Lammaffoo iddoo addaa Sukaayii jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti akka dhaqqabsiise beeksisee jira. Haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan akka adabees beeksisee jira. Akkasumas haaluma wal fakkaatuun achuma kibba baha Oromiyaa Arsii Nageellee magaalaa Basaquu jedhamtutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan adabuun injifannoo argatu yoo beeksisu haleellaa kanas kan raawwate mooraa waraana mootummaa irratti akka ta'ee fi mooricha guutumaan guututti to'atuudhaan meeshaalee hedduus kan irraa booji'e akka ta'e odeeffannoon gamas irraa nu geette ibsitee jirti. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa lixa Wallaggaa aanaa Qilxuu Kaarraa ganda Wadii Daalletti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa akka irratti dhaqqabsiise odeeffannoon achirraa baatee ibsitee jirti. Adoolessa 30/2025 guyyaa tokko dura jechuudha. Humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaate irratti hattee hidhuudhaan haleellaa raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan adabuun meeshaalee waraanaa hedduus kan irraa hiikate akka ta'e odeeffannoon achirraa baatee ibsitee jirti. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa lixa Shaggar aanaa Jalduu ganda Qarsaa Marxee jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo kan irratti argate akka ta'e ibsee jira. Adoolessa 28/2025 haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan adabuun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus kan irraa hiikate akka ta'e beekamee jira. Haleellaa kana kan raawwate mooraa waraana mootummaa irratti yoo ta'u moorichatti cabsee seenuun haleellaa raawwateen humnoota mootummaa guutumaan guututti mooricha keessaa yaasuudhaan meeshaalee hedduu kan irraa booji'e akka ta'e akkasumas galaa kuntaala lamaatii fi meeshaalee garaagaraa
mooricha keessaa kan argate akka ta'e odeeffannoon gamasirraa baate ibsitee jirti. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo kaaba lixa shaggaritti tibbana fuufteedhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwate miidhaa guddaa kan irratti dhaqqabsiisaa ture akka ta'ee fi har'as haleellaa raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasise odeeffannoon gamasirraa baate ibsitee jirti. Kaaba lixa shaggar bakkoota hedduutti haleellaa humnoota mootummaa irratti kan raawwate yoo ta'u humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madoodhaan adabee kan harkaan qabese baay'ee akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo argisiisee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus xiqqaa hanga guddaatti baay'inaan irraa hiikkatu odeeffannoo nu ga'e ibsee jira. Guutuu odeeffannoo kana yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oromoo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atuun hawwii kennaa nagatti nu tura.